Kabajamoo fi jaallatamoo barattoota koo qaalii akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanittis ni qaqqabu. Barnoota keenya har'aa kutaa 29ffaatiin hima ijaaruu kutaa lammaffaa jechoota sagalee adda addaarraatii walitti fiduun ijaaruu kan ilaallu ta'a. Namoonni chaanaalii kana haga ammaatti sabiskiraayib hin taasisin jirtan barnootatti aanuun akka wal arginuu fi sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Barnoonni kun immoo tartiiba isaa eeggachuun kutaa tokkootii haga 60maatti kan deemudha waan ta'eefi namoota afaan Oromoo haala gaariitiin qubeessuuf barreessuu barbaadanii garuu immoo barnoota walitti fufaa ta'e dhabanii fi isaan kanaaf sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo keenya akka namoota baay'een ilaalamuuf laayik gochuun eegaluu yoomiyyuu yoo ta'e hin dagatinaa isiniin jenna. Namoonni dhuunfaanis ta'ee gareen gama onlaayiniitiin barachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, waatsaappii fi teelegiraamiitiin nu bilbiluu dandeessu. Kallattiimaan barnoota keenya har'aa hima ijaaruu kutaa lammaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Himoonni jiran kun hundumti isaaniiyyuu jechoota sagalee adda addaarraati kan isaan ijaaramanii jiranii. Yeroo darbe egaa hima ijaaruu kan nuyi ilaalle jechoota sagalee gabaabaa qofa walitti fiduun hima ijaaruu ilaallee turre. Har'a garuu isarra sadarkaa tokko dabaluudhaan jechoota sagalee adda addaa kanneen qaban walitti fiduun hima ijaaruu waliin ilaallaa jechuudha. As keessatti mana kan jettu kuni jecha sagalee gabaabaati. Asitti garuu jecha dheeraa gabaabaa wajjiniin walitti qindaa'anii hima nuu kennanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kun mana seene haala kanaatiin waliin dubbisaa deemna. Isinis shaakalaanii deemaa nu wajjiniini. Horii yaase. Muka raase. Hoolaa qale. Mana eega. Galaa nyaate. Lafa buuse. Ciree nyaate. Gabaa deeme. Mana baase. Hojii qaba. Balaa oole. Suuta deemi. Lafa ciise. Koree file. Hamii dhiisi. Gaara yaabe. Qodaa dhiqe. Gaala bite. Shayii dhuge. Daara bahe. Daree seene. Daawwaa dhabe. Mana cufe. Buna dhaabe. Cilee taate. Cidii gube. Tolaa caale. Mucaa baate. Nama reebe. Gaadaa lixe. Hojii hiike. Funyoo kute. Eebuu bahe.
fe'ii abe, fe'ii abe, garaa hire, garaa hire. Barnoonni keenya dhimma ijaaruu kutaa lammaffaa jechoota sagalee adda addaa irraatii isiniif ijaaraa turre kanneen armaan olii turanii akkuma kana jechoota ittiin barattan kanaan ergaa keessan dabarfachuu shaakaluu ammuma irraatii jalqabaa isiniin jenna. Barnoonni keenya kutaa 30ffaan akkuma itti fufeetti jira. Jechoota sagalee lamaa ol qaban kan itti ilaallu ta'a. Qophooftanii akka nu eeggattan isiniin jenna. Fayyaa ta'aa, nagaan nuuf turaa.